Mana yaalaa mootummaatti dabarfachuudhaaf obboleettiin keenya waan waraqaan qabneef mana xalabaa keessa waan Bolonni baduudhaaf karoora qabdanii akkasuma immoo jechuudha bolonni gaaffii gaafattanii hin jirtu waan ta'eef viidiyoo kana hamma dhumaatti yoo dhaggeeffattan namni tokko jechuudha mana madaamii keessa anguma kamillee yoo rakkattan baduuti yaaltan gara biyya keessanitti galuudhaaf yaaltu malee jechuudha. Kanaaf iyyuu mucayyoo kana gaaffisin kaleessa koomentii jalatti gaafachaa turtan viidiyoo ishee hojjadheen ture waan ta'eef mucayyoo Beerut keessatti sababa obboleettii ishii biyya Joorjaan keessatti boqottee fi fooqii yookiis immoo gamoo shanaffaarra gadi darbattee duddi ishii kan cabe harkishillee akkasuma kan miidhame mana yaalaa keessa kan jirtu baasii hedduu kan ishii gaafatan gara doolaara 30,000 jechuudha. Kanaaf iyyuu maaliif madaamitu gargaaruu qaba kan maalii gargaaraa kan jettan hin jirtu waan ta'eef hamma dhumaatti viidiyoo kana yoo dhaggeeffattani isinii galuutii danda'a isinii jira. Kanaaf iyyuu hamma dhumaatti dhaggeeffadha. Ashama arkifuni ordoftoota koo nagaa isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha isiniin jedha haaraa kan dhuftanii noora baga nagaan dhuftanii manni kan keessanii subscribe gochuu akkasuma immoo like share gochuu hin dagatina isiniin jechaati gara yaada viidiyoo kana isinii qabadhee dhufeetti yeroon darbu akkuma beekamu guyyaa kaleessaa viidiyoo hojjadheetiin ture jechuudha. Viidiyochis immoo waa'ee obboloota lama mucayyoo tokkittiin Joordaan keessatti kan boqottee akkasuma immoo Beerut keessatti obboleettii ishii fooqii gamoo shanaffaarraa gadi of darbatte yeroo hamma kanatti mana yaalaa keessatti rakkachaa akka jirtu akkasuma immoo bultootaadhaan jiraachaa akka turte isinillee koomentii jalatti gaaffii garaagaraa kaasaa turtanii madaamiitu galchuu qaba kan maalii gargaaraa madaamii yaalchisuu qaba waan akkasii jechaa turtanii wanta isin hubachuu qabdani isinii qabadheetan dhufee jira waan ta'eef iyyuu kanaaf hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jechuuti barbaada. Akkuma beekamu mucayyoon isheen boqottee jirtu maaliin akka boqottee wanti beekamee hin jiru garuu haa ta'u malee Mubaarak Musammaa biraan ga'amee jira inni amma ta'e irratti sagalee ta'ee maali akkamitti akka mucayyoon kun boqottee baruudhaaf beellama qabanii jiru jechuudha gastii irratti akkasuma immoo mucayyoo kana mana yaalaa dhuunfaadha kan ishiin jirtu malee mana yaalaa mootummaa miti jechuudha. Maaliif yoo jettanii mucayyoon kun mana xalabaa hojjetti yookiis immoo mana kontiraataa hojjetti otoo hin taane baddee haala keessadha jechuudha kan ishiin hojjettu. Egaa obboloonni koo keessumaa baddanii hojjechuudhaaf manni isinii ta'uu didee karoora kan qabdani jiraachuutii dandeessu. Akkasuma immoo manni kontiraataa birrii ishiitiin jalaa xiqqaattee jireenya keessan birrii barbaachaaf waan ta'eef biyyarraa kan baatanii ba'eeni haala hojjedhaa akkuma hiriyoota koo maallaqa gaa argachuudhaaf wayyaa nan bada jettanii karoora kan qabdanii mucayyoo kanarratti illee ilaaltanii ba'uu otoo dhiiftanii baay'ee bareeda. Yoo isiniif hin taane iddoo isin galtan suni galtanii gara biyya keessanii biyya biraa deemuu yookiis immoo biirootti illee deebitanii yoo isiniif mijata ta'e bakka mana biraatti yoo jijjiirrattan malee baay'ee ulfaataadha isiniin jedha. Egaa obboloota koo ji'oota muraasa darbaniin dura obboleettiin keenya otoo baatee baduudhaaf deemaa jirtu konkolaataan ittiin garagalee boqotteerti jedhanii miidiyaa kanarratti wantoonni garaagaraa kan turanii obboleettiin keenyallee otoo mana xalabaa yookiis immoo kontiraatarraa baatee baduudhaaf deemtu jechuudha. Kanaaf iyyuu miidhanii nama mana kontiraataa hin hojjanne irra ga'u miidhaa gurguddaadha waan ta'eef dhiifama miidhaa gurguddaadha waan ta'eef iyyuu of eeggannoo akka taasistan asumaanii adaraa keessanii isiniin jedha. Mucayyoon kun otoo mana kontiraataa keessa jiraattee yeroo hamma kanatti kan ishii yaaduutii danda'u mootummaadha jechuudha. Sababni isaayyuu qaama yoo hojjetattee kan qabaattu ta'e inshuraansii qabdi jechuudha. Mucayyoon kun yeroo dhukkubsattetti mana yaalaa mootummaa galtee carraa mootummaan ishii yaalchisuutii danda'u qabdi jechuudha. Yeroo hamma kanatti mucayyoon kun mana kontiraataa yookiis immoo bakka mootummaan beeku karaa seera qabeessatti baddee otoo mootummaan hin beekin seeraan haala waan kan ishiin hojjechaa jirtu waan ta'eef iqaama yookiis immoo waraqaa eenyummaa biyya kana keessaa waan hin qabneef
mana yaalaa dhuunfaa deemtee jirti. Mana yaalaa dhuunfaa kana keessatti immoo birrii humnaa holi kan isaanii ishii gaafatan jechuudha. Qaamni ishii gamoo shanaffaarra laala jechuudha. Lubbuu ishii iyyuu keessa jiraachuu ishii waaqayyo yoo lubbuu ishii holchee maatii ishiitii fi akka gaddi lama ittiin galleef ta'ee jira jechuudha. Mucayyoon ishiin obboleettii ishii torbee 3 dura jechuudha kan ishiin boqotte jedhanii jiranii yeroo itti man keessatti ishiin rifaatuudhaanii dhattee kan ishiin of darbite jechaati jechuudha kan jiranii. Kanaaf iyyuu birriin ammatti mucayyoo kana gaafatanii maallaqa doolaara jechuudha. Doolaaran malee maallaqa biyya kana keessaa miti jechuudha. 30,000 jechuudha. Maallaqa 30,000 jechuudha. Doolaara gaafachuun immoo guddaadha jechuudha. Biyya kana keessa namoonni hojjetan yoo beektanii namni amma kamiyyuu jechuudha biyya kana keessa waggaa 8-7 isaa ol kan ture doolaara 500 iyyuu namni nyaatu hin jiru jechuudha. Yoo baay'ate 350 400 mana jaartii faa yoo galan isa kanayyuu giddii namoonni isaanii namoota gaarii biyya kanaan haala ijoollee isaanii kan jiran yoo ta'e isiniif kaffalu malee 350 250 jechuudha. Kanaaf iyyuu doolaara 30,000 jechuudha. Namni tokkichi gaafatame yeroo hamma kanatti yaalamuun baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaaf iyyuu mana yaalaa kan mootummaa gaafa geessan eessa imbaasiin keessan eessa jedhanii hin gaafatan jechuudha. Imbaasiin illee yeroo hamma kanatti itti himamnaanii yookiis immoo itti bilbilamnaanii waan gaarii miti jechaa jiru jechuudha kan gara mucayyoo kanaatti deebisanii. Kanaaf iyyuu ammallee jechuudha obboloonni keenya karaa dandeessaniin obboleettii kana bukkee akka dhaabattan guyyaa maal akka namatti fidu hin beekan waan ta'eef keessumaa maatii mucayyoo kanaaf gadda lama dandamachuun armee gara haadha hin beektu waan ta'eef baay'ee ulfaatadha jechuudha. Obboleettiin ishiin lubbuun keessa jirtu kun ishii sun lubbuun darbiteerti waan ta'eef ishiin lubbuun keessa jirtu kun immoo yaalamtee fayyuuti dandeessi yoo ta'e waan biraa yoo dadhabdan karaa biraatiin yoo gargaaruuti dadhabdan viidiyoota mucayyoo kanaaf hojjetamuuf sagalee akka taatanii fi sheer laayik godhuudhaan jechuudha namoota hedduu qaama seerrisaa ilaallatu bira akka geessan asumaan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Maaliif gaafa sheer gootanii fi baasiin illee jechuudha mucayyoo kanaaf birmachuu karaa seeratiin mana yaalaa mootummaa keessatti mucayyoon kun carraa yaalamu yoo argatte yookiis immoo gara biyyaallee galchuu yoo kan danda'amu ta'e gara biyyaa akka galtuuf adaraa keessanii sagalee ta'aaf isiniin jedha obboloota koo adaraa asumaanii namoonni haala hojjechuudhaaf kaatanii mucayyoo kana laaltanii akka dhiistan asumaan isiniin gorsa jechuudha. Maaliif otoo mana mucayyoon kun akkuma keenya mana kontiraataa mana madaamii keessa kan hojjettu ta'e yeroo hamma kanatti mootummaatu ishii yaalchisa malee akka kanatti birrii dhabdee mana yaalaa mootummaa keessatti mucayyoon kun otoo hin yaalamin otoo hin hodhaminiif qaamni ishii kun turuutii hin dandeessu jechuudha. Kanaaf iyyuu akkuma ala ba'uun maallaqa ilaallee faayidaa nuuf qabu haala ba'uu dhiisuunis illee faayidaa guddaa nuuf qaba jechuudha. Obboloota koo jechuudha yoo duunellee reeffi keenyallee gara biyyaa galuudhaaf inni karaa seeraan alaa inni haala hojjetan kun iqaamaa yookiin immoo ayidii hamma hin qabnetti baay'ee rakkisaadha jechuudha. Nuyi maaliif duuneerraa yoo duuneyyuu obbaafanneerraa hin dhageenyu of hin beeknu jechuudha. Garuu maatiin keenya baay'ee dhiphatu amma reeffa keenyallee hariganitti garaa kutachuutiin danda'an jechuudha. Kanatti aaseemuu jechuudha. Obboloonni keenya biyya hormaa jiran keessatti adaraa keessan gadda akkuma argitanitti itti himinaadha. Yeroo hammaa kana keessatti namatti yoo odeessuu himuu baataniyyuu miidiyaa irratti kan inni ba'ee dafee mul'atu jechuudha. Otoo maatiin hin dhaga'ini bakka miidiyaan kun yeroo tokko akkuma faayidaa qabu faayidaa miidhaa isaallee akkuma sana guddaadha jechuudha. Mucayyoon kun yookiin miidiyaa irraa dhageesse ta'uutii danda'a jechuudha. Obboleettii ishii kun akka boqotte kan ishiin akka kanatti ariifannaadhaan dhattee tooyii of darbatte jechuudha. Adaraa keessan obboloonni koo waan bakka gaddi akkana wanti ulfaatan kunillee yeroo isin itti dhufe lubbuu keessan irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf iffiiginaa isiniin jedha. Sababni isaayyuu duutanillee hin obbaafatta waan ta'eef kinoo jechuudha. Lubbuun keessa isin keessa teessee isin rakkisaa akkasuma immoo obboleeyyan keessa maatiin keessa firoonni keessan namoonni isin jaalatanillee kinoo akka kanatti cinqan waan ta'e
ta'eef adaraa keessan yeroo miirri gaddaa tokko gaafa isinitti dhaga'ame jireenya keessan irratti lubbuu keessan irratti murtoo fudhatinaa isiniin jedha obsa godhadhaadha wanti badee tokko erga badee deebisuu hin danda'amu waan ta'eef obboleettiin kun otoo achirraan of gatuu dhiifte akkuma obboleettii ishii jirtu kana wajjin walii galanii mucayyoo obboleettii isaanii kanaaf sagalee ta'anii obboleettii isaanii reeffa isaanii gara biyyaa galfatanii kun hin dabalamu jechuudha. Kanaaf kun hojii seexanaati waan ta'eef isinillee uumaa keessan akkuma amantaa keessanitti musliimas ta'ii kiristaanas ta'ii ortodoksii waan barbaadan iyyuu ta'aadha. Akka amantaa keessanitti lubbuu keessan jireenya keessan galagala ganama yeroo hundumayyuu yoo jilbiiffattanii ta'uu kan kadhachuu dadhabdan ta'e uumaa keessanitti galfata laadha qalbii keessan keessatti inni nagaan nu baasee nagaan nu hagalchu waaqayyoo gadda ulfaata akkana namarraa haa qabu siniin jedha obboloota koo kuni baay'ee ulfaata dhugaa rabbii nagaan ba'anii qe'ee tokko keessaa yeroo tokkotti gaddi lama seenuun baay'ee ulfaataadha siniin jedha nama irra ga'ee fi anumaaniyyuu baay'ee tokko sororran jedhe siniin jedha obboloota koo kanaafiyyuu adaraa keessanii of eeggannoo taasisaadha aartanii waa ofirratti tarkaaffii fudhatina akkasuma immoo bakka of eeggannoo taasisaa siniin jedha obboloota koo obsa godhadhaadha lafa jirtanitti waaqayyo obsa siniif haa kennu.